fakkaatu. Gaafiin waan ummatni Oromoo martinuu hin yaada jedhee yaadu tokko an akka kiyyatti. Itoophiyaan hin diigamtii, Itoophiyaan hin jigdii, mootummaa mitii ka jigu biyyatu jigaa. Gaafa biyyi jige akka Siiriyaa fi akka Liibiyaa taanaa jedhee jecha nama sodaachisu tokko dubbachaa jira. Kuni dhugumatti nama sodaachisa. Kanaaf immoo malli kana jedhee wayitanii dubbatu hin dhageenye Jawaariin. Gaafiin kiyya Itoophiyaa amma jirtu keessatti ummanni Tigraay waraana mataa isaa qaba, daangaa isaa eeggatee jira. Ummanni Affaar waraana mataa isaa qaba, ummanni Sumaalee waraana mataa isaa qaba. Ogaadeen jechuu kiyya. Oromiyaan waraana Oromoo ajjeesu, liyyuu haayilii Oromoo ajjeesu kan mootummaa PP'dhaaf lolu kana akka waraanatti qabdi. Gaafiin kiyya amma asitti Itoophiyaan kun yoo diigamte Oromoodhaaf kan irraa dhooguu danda'u, ka humna ta'ee ulee qabatee irraa dhooguu danda'u akka ani amanutti ilaalcha kiyya kuni waraana bilisummaa Oromoo WBOtu Oromiyaa tanarraa dhooguu danda'a jedhee namana. Yoo Tigree ofirraa dhoogite, yoo ummanni Affaar namarraa dhooguu qabaate. Kanaaf Itoophiyaan diigamuuf deemuun isii erga isatti mul'ate wanni Oromoo protect godhu danda'u maali waraana kana malee? Oromoon kanaaf yoo waraana kana warri ala jirru akkuma Jawaar biyya jira amma bahee maneedhaa keessaa irra deebinee Jawaar itti himuu qabna. Harki 80 harki 90 ol waraana bilisummaa Oromoo deeggarra kuni adii. Maaliif wabii biraan qabnu akka kiyyatti Jawaaruu gatii ijoolleen sun bosona keessaa cinqitee qabdeef kiiloomeetirii 30 irratti Finfinnee jala cinqitee qabdeef waan hiikame natti fakkaata. Kadhaa mangistiitiin yookaan tolummaa mangistiitiin miti ammallee. Kanaaf garam deemnaa wabiin ta'uu WBOn kun yoo Oromiyaa Itoophiyaan inni jedhu sun diigamte. Eenyutu miidhama yoo diigamte Oromoon wabiin isaa eenyu? Gaafiin kiyya tokko kan. Inni lammataa yoo akkaataa kanaan itti fufte akkuma hooggantoota Oromoo maqaa dhaheen dubban obbo Leencoo warra abaa warraa fottoqanii mootummaa kana waliin jiran rabbi isaa araaramu nama du'ellee kaasuun hin barbaachisu nama qabsaa turanii dhumarratti garuu WBO TPLF dhaabe ka jedhan jaalgalaasaa maaliif maqaa isaanii kaasa kunoo jaalquubsaa fi duulaanas jiru obboleewwan kiyya jara kana biratti wareegame jechuudha Oromiyaaf lolan. Kanaaf jarri kun deebi'anii faallaa bilisummaatii fi faallaa qabsoo Oromoo ta'an. Jawaar amma ka jedhaa jirtu akka jara sanii boru ani isinin sobuu homatan isinitti ma jedhaa jirtamoo akka jaraanu ooftee lakki Itoophiyaa malee Oromiyaan nun baaftu jecha jettu nun jechuu barbaadda kan akka nu deebiftuu galatoomne.